Salaam alaikum gurbaa akkam? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ Akkam كمال. nagaa? جرى والله شيخ كمال فيا. King Kamal jedhi sheekummaa darasaa nutti kaa'ate akkam ture? بريدة والله كينغ ما يسافو ترى كينغ ما نسبق أبدي. كينغ يجون لا بس لولاني لولشي سني كلنا فتني سني كينغ ما كان نمتي فيها. كينغ واي كم تبان ترى تكسيتني. أنا ما دكتور أنا من نانجي. أوكي قالتهم مع الفاد ده أنا نجارة دكتور أنا نانجو كم تجيت مقاول راديزة. دي الريسن ما لفي تكا دكتور وان تكا وان ودو دليدي سمبودا وادا نقول دبدي في التسجيل في خنم ماستر يوتاتين بيو باستر. Muk hadid anta, muk hadid, muk aga kama ishtagal zai nas. Yani doktorri barattee, Of course. dipaartimentii tokko barattee, fayyaa tokko barattee, HO tokko barattee, eega barnoota hedduu dalayde keessatti doktorri sii kennama dandeettii hojiitiin. Ammas tokko jira. Zimbalaake, dhaggeeffadhu duran. Pastor dhaggeeffadhu tokko jira amma kadoo goggorte. Dhaggeeffadhu. Koosoon baratiin Xumuraan ajaga jigaa. dhaggeeffadhu gaa pastor anis takkaasutti anis takkasitti haasete walitti galchina malee akkatti miti. Hin Muruun qabuure. kan yuunivarsiitiin akkamatti beekamtii takkaan amma fakkeenyaaf anamma lafaa kee Kun doktora kabaratanii fi doktora kabajaa jedha. Yekibir doktor ka jedhamu afaan Amaaraatiin. okay kana malee dhaggeeffadhu ammas kabajaa kana malee anummaan hin baratiin kun yoo lafaa kee waan takka kalaqee doktorummaan naa kanamuu dandeessi. Kana beektaati akka saayinsii Beekamtii filatama. iyya. Kanaaf siin jeesii galte. Amma maal sii xabbas naree amma maal sii agoon? Minas faligaala hun. Wanni hummaa takka wallaahi. Haa taphannu. Push godha. Haa taphannu. Waan galee gala. Akkam ture garuu akkamii sitti lashishee zabana kana? Nan dandeessu dhisi firan qabdu. Dhiisi firaan qabdu waan itti wal gowwoomsitanii. Firaatti adda isaa fuute. Guys push godha. Abbaa faamilii lamaati ibsaan beektooti. Ibsaan beektooti. Ibsaan kun eenyu silaa? Ibsa abbaa jaalalaa gojan akkamiin laaltate? Push godha. Ufin tuulli ni dhiisinu. Kasi tabsiisu Oromoodha. Kan nu tabsiisu Oromoo mooyuuf mooyatamuu waan jiru. Maal harakaata gootan goo'isi? Toktokii kana nuti callifnee jennaan akka waan toktokii bulchaa jirtanii mataa dhaabdanii hubannaa ta'e. Am kingi wallaahi. Tuf. Taap godha. Push godha. Taap godha. Ayyee. Simbaan. Adabadhu kingummaa naa kan. Ajandaan keessas hin bareedu. Ajandaan kee ajandaa amantii walitti nama dha'u. Ajandaa akka Nasraa Sanfaatiiti. Ajandaan kee hin tolu. Guys taap godha. Gowwaanii fi yannoon tokko jedhan. Dooman biyya biraatillee jiraatteef wanni waraqaa kanarratti ji'a lama dura maqaa namoota barreesse. Asumarra jira. Ibsaan kunillee gowwaa. Waa waggaa dabre amantitti walitti nama buusa ajandaan kee hidhii lulloo godhe. Kanuma Oromoon waan kalee haasaa jechuun waan har'aa haasofna waan har'aa. It's time. Waan yeroo kana. Hello Khadir. Khadir Martooti. Kingi Kamal. Nama dira. Guys. Naga haasawtira wallahi Khadir. Naguma haasawtira. Yoo inni waajjira jeesiifin dawwala Khadir. Abshir. Sii dawwala. Leader ofiitti wale warama leader ofiitti. I am leader. Abaaboo afur barbaadaniiru. Fernanda dadara. Abaaboo afur barbaadaniiru. Kadir martuu kana girigiriin isaanoo akoo maanatu isatti na ergu barbaadu. Walti mareen raacha kaayaa wallahi Khadir ofiin tiyaara yeroo bakka jiru. Abaaboo afur guys. Abaaboo afur laa achi mareen na kaa'ee. Jechuun no ati Khadir warra addarin Khadir jechuun hayyuudha bara. Isi gaa mataan qabdu mataan qabaan akkana godha nan foggorani. Guys taap godha push godha. Anama Khadir martuu wallahi lazim Khadir martuu hayyuudha. So waan haasawa yoo qabdee laalte sii galcha akkatti mammaree. Akka bifa diraamaa Nuti waan ila dhagaye. Hablaan ta'in hablaa beeytaa. lamaan baay'ata guys. Ixaanni meeqan? Hablaa beeyta hablaa. Ixaanni meeqan amma dubbii dhisi. Ixaatiin 5,000. Kuma shan isaa dhufa jara kan. Di abbaa jaalalaatti mi maa leenca 20 si bu'aa jira maqaa keetti leenca tokko si taa darbani.
Maaliif waa'ee geenu du'ee haasofna? Kadiir jechuun hayyuudha wallaahi lazim. Dhagayi nuti faarfattoota warra odoo nama faarsan jaannata dansa keessatti hin galmaa'an. Sigalee warra du'aa piroofaayilii godhattu warra ekkeraan dhaadatuun kan keessatti hin galmaa'an. Ani deeggartoonni warra akkasiiti miti. Waan Kadiiri asitti yoo kaafte yoo ajandaadhaa uumuuf taateef malee nuti waan dubbannu waa baay'ee qaba. Namni Kadiir carraallee moor hayyuu nama barsiisu ni jira. Irribe ati akkamitti habla akkamitti qohe? Amma dhaggeeffadhu. Waa'ee Habla akkamitti? amantillee yoo ta'e dachii samiifsiif Kadiir. Dhugaan siin jaa. Ayyi barra koon keessan kana anaaf Kadiir hin jenne, anaaf Doktor Ebalu hin jenne, anaaf Ekeleen hin jenne, ani Ekel jedhe. Qinee gortee waa dubbataa jirta. Qinee gortee waa dubbatta. Angoowwan asii ta'een ani hin Dhagayika ati aslan gowwaa habla jechuun gowwaadha. Maal gootaa ajandaa akkanaa fidde? amana raadiyoo. Sigalee nuti nama hin faarsinu. Ajandaa barbaada. Maaltu isaa wajjin caqacasiise? Waa'ee. Yoon dogoggore dhiifama naa godhaashee warroonni hordoftoonni isa jaalattanii I am so sorry. Isa biraa ba'uun kiyya beekaaf hin ba'e. Akkaataa qinee godhee haasa nama tokko cinatti godhee beekaa haasa'u jiru angoowwaa miti nama galtuu fi anis dirqama achi bu'ee adabadhuu jeeni amma udaan Kadiir irraa ka'uun geessoon jee mooraal isaatu tuqama. Saniifuu sirriin godhu. Yaa anis rakkoon qabaa nan beekaa.